Uffatoota taphaa armaan gadii kanneen hin uffatin eeyyan uffatoota kanneen hin uffatin. Viidiyoon kun nama muslimaatii fi namni muslima taatan uffata armaan gadii kanneen hin uffatina akkaataa inni jiru kanaani. Waan isaa isin ibsaa viidiyoo kana obboleewwan kee kabirootiifis dabarsiitiin wanta dogongoraa kanarraa akka of eeggatu taasisi nama hedduudhaaf dabarsi. Deeggartoota kilabii armaan gadii yoo taate uffatni armaan gadii kunniin masqala ofirraa qaba. Akka muslimaatti ammoo waan amantii biroo keessatti wantoota akka masqalaa wantoota isaan gabbaran yookaan waaqeffatan garagaraa guddisneetiin sammuu irra kaa'atuun uffataan isaa godhachuun hin eeyyamamu. Ulamaan dhorkamaadha jedhan. Sababa kanaaf akkaataa inni jiru kanaan masqala isaa hin uffatiin. Fakkeenya kan Real Madrid yoo ilaaltan gubbaa isaa irratti maaltu jira? Akkuma argaa jirtan masqalatu jira gara gubbaa isaa. Akkasuma Barcelona illee yoo ilaaltan akkana masqala ofirraa qaba. AS Milan illee kabiroo biroollee kan masqala ofirraa qaban hedduutu jira. Wantoota kanneen eeggadhu uffata akka inni masqala ofirraa qabu kanaan hin uffatiin. Maal gochuu qabda? Ulamaan maal haa godhu jedhanii masqala irra jiru kana haa jijjiiruu jedhan. Kana jechuun maali? Fakkeenya uffata Barcelona kaati godhatu san masqala irra jiru san irraa balleessita. Yookaan koornerii achaanu san yookaan koornerii asaanu yookaan koorneroota kanneen irraa balleessee akka masqala hin fakkaanne taasifta. Akkaataa saniin uffata san uffatuu ni dandeessa. Akkasuma kan Real Madrid illee gubbaa irra jiru san masqala gubbattii irra jirtu san qofa irraa balleessitee uffaticha uffatuu ni dandeessaa jechuudha. Garuu akkaataa inni amma jiru kanaan masqalicha kana hin godhatin. Nama muslimaa yoo taate godhatuun hin ta'u. Uffata kanaa godhachuun waan hin taaneef irraa fagaadhu, irraa of eeggadhu, amantii keellee kabajadhu, kabajsiifadhu.